السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تافي كبجمتو تروزاتو وندي كيسنو نغان كينيا كلي سران كان ان رامدي سناغو جيتشا هدا غافيف ديبي اباك يا وجين قددي اكم دران سنتي متري اباك يا دسني دي سجرا هاي اباك يا وجين ترتي غاري غونا هاga تمرات كان دعوتنا نبدي سنة السلام عليكم أكم جرتان معاملتو تافي وردفتو روزاتو مرتي كيسنو بك جرتان نتناغيني كيسن هاغو akkasumatti kaadha roozaan waan isin gaafiif deebii isin na dhiyeessite sima beekaa jechuudha anis ka qopheessuuf waan isin naan jette deebisuuf qophiidha inshaallah rabbiin haa qarqaaru isiniin jedha galatooma waan isin na gaafattu walumaan dhageeffanna jechuudha. Haye daawwattoota kiyyaa gaafiif deebii kiyyaa amma akkuma itti fufeettiin jira amma isinii gaafachuuf deema. Haye Sumayyaa Huseen assalaamu alaikum duraan dursee nagaan koo isin haa ga'u jettee tokkoffaa abbaan kee ummaatte ni gargaaraa moo hin gargaaru? Haye Gaafii kiyya gaara gaafatte jechuudha. Hin gargaarta moo hin gargaarta? Bareeda. Ummate ni gargaara ammas agartee agammaatu gargaaruu hin dhiifne jechuudha. Haalli agartee itti biraan oofee yaaroo haala rakkinna Itoophiyaa jechuun biyya baane keessa jiruuf biyya bahe jechuudha. Kanuma namni biyya bahe har'a boruu keessa ni ture yeroo ni dheerata wanni biyya bahan sunillee agartee waan nama mijjooyineef ni qarqara jechuudha haadha isii. Ummaa isii irratti maaliif fuute? Gaaffii lammaffaati. Barakatti ummaa isii irratti ka fuudheef ka haala jireenya ilma biyya namaati jechuudha. Anin kun agartee ka eega biyya deemeetiin jedhee waan tureef kanaaf ka fuudhuu danda'e jechuudha mata dheeraa waan hojjaan turreef fuudhuu danda'e jechuudha. Haye gaaffiin sadaffaan abbaan kee biyya galuu fedha? Inshaallah yoo rabbiin bira kataatu taate biyya gallaa galuun kiyya galuuf deema inshaallah yeroo gabaabaa keessatti biyya teenya agartee rabbiin nagaa haa godhu. Nagaa irratti gartee yoo biyyi keenya nagaa kataatu taate ni galaa inshaallah yeroo gabaabaa keessatti du'aa naa godhaa isiniin jedha. Hojiin abbaa keetii maali? Ati Sumayyaan xumarri si akkasii? Hojiin abbaa kiyya ka abbaa keetii ka baga na gaafattee akkuma biyya namaatiin agartee ani mana yaalaa keessa dalagaa jechuudha. Mana opereeshinaa keessa yookiin mana namatti waan nama cabetti fayyisan waa hunda jechuudha. Mana opereeshinaa keessa walumaa galatuuf amaliyyaa akka jedhanitti san keessa dalagaa jechuudha. Doktoroota wajjin dalagaa qarqaartuu doktorootaati. Gaafiin isaa lamaffaa Sumayyaa baay'ee galatoomii siin jenna. Muhammad Jaalalaa jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedha. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh siin jenna. Yeroo roozaan Sa'idoo jettu hedduu natti tola. Anillee abbaa kiyya maqaa waamaa waanuma hedduu waan hundaafuu hedduu namatti tola maaliif maqaasiya? Gaaffii bareedaa isa qofaa miti haa galatoomu gaaffii namni hundi na gaafate jechuudha. Tokkoffaatuma Sa'idoo jetta takka garuu wanni isin Sa'idoo naan jettee maqaan na yaamtuuf ana haati tiyya ana malee waan hin qabneef anumattuu jechuun haati tiyyaaf tokko waan ta'eef eeguma isin dhalatteetti hin jette haati tiyya ummaan tiyya tana dhalte jechuudha nurraa guddifatte. Kanaafuu akkuma obboleeyyaniitti wajjin guddanne jechuudha. Anillee obboleettii akka obboleettii godhadheetumaan akka isin maqaan na yaamtu anumattuu filattee anuma barbaade jechuudha. Okay, Zamzam, mashallah bukan nagaan fidee galatoomi nanjani. Isinillee baay'ee takka galatoomaa roozaa maaliif isin hin jenne? Roozaa maaliif isin hin jenne? Egaa roozaa waan isin naan hin jenneef akka obboleeyyaniitti agartee wajjin guddanne jechuudha. Maalirraa isinillee obboleessa biraa akka anumaa bahetti anillee akkuma obboleettiitti waan wallaalluuf jechaaf agartee sanumaaf si hinaan jetti malee rakkoo biraa hin qabu. Okay, isin maaliif biyyatti hin galle? Ati baantee roozaan? Asirraa jedhan maaliif biyyatti galuu didda maaliif hin galle biyyatti haadha roozaa biratti jedhan? Haadha roozaa biratti waan hin galleef haala yerootii fi haala siyaasaatiin waan biyyaa bahe biyyatti galuu hin dandeenye.
Eega mootummaan kun dhufes kabiraallee dhufummaaf deema tokkuma kanaafuu waan biyyatti galuu hin dandeenye duraan waan siyaasaan biyyaa ba'e ammas naamijjoyina biyyatti galuuf hin deemne garuu amma deemuuf deema inshaallah. Ayyee kiiwichi jetti baay'ee galatoomii abbaan kee haadhatee gadi dhiisimoo waliin jira? Gadi hin dhiifne wajjumaan jira ammas obboleeyyan Roozaatu bira jira. Ilmaan dhiiraa nama lama jechuudha obboleeyyanis gadi hin dhiifne akka gadi hin dhiifne ammoo waan isiin barbaachisu rakkoo isii asumarrayyuu hin qarqaarutti jira kanaafuu gadi hin dhiifne. Baay'ee galatoomii jenna Roozaa maqaan isii Roozaa jedhama. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuhu. Gaafiin tokkoffaa abbaan kee hagam Yaman jira? Bareeda ani bara 2004 biyya kana dhufe jechuudha biyya Yaman kana dhufe ati bara 2004 irraa amata 16 fi 17 kana jidduu jira jechuun umrii Roozaa jechuu gaafa Roozaa biraa deemu si amata 3 biraa deeme isimaa guddatte tanatti asitti natti dhufe jechuudha. Sittu dura Yaman dhufe moo Roozaadha jedhanii? Ana dura dhufe. Aywa mudannoon abbaa kee waliin qabdu maali nu qoodi ka anaaf si walii qabnu jechuun mudannoon. Nufi miidhaan anaafsiisu. Mudannoon anaafsi waliin qabnu gaafa tokkoffaa agartee isii amata 3 biraa deeme eega isiin guddattee hagana geettee arga jechuudha. Gaafa biyyarraa kaateetiin natti dhuftu ani mana keessa jira namartu na fide. Isiinis abbaa ofii abbaa achi jira jedhanii malee haga umrii kee haga isiin gahee hin beektu isiillee nama biraa barbaaddi yookiin nama agartee uleen deemu jaarsa wayii fa'a dullacha wayii barbaaddi ani hiriyoota kiyya wajji taa'a. Anis wagguu argeetiin hin jedhe kan ni rifadhe isaan wagguu san xiqqashoodhaa eega dhufteetiin hin jette akkamitti hagana geette kan jedhu anis ni rifadhe hedduu yaaddoonatti ta'e jechuudha. Yaaddoonatti ta'u maali jiru biyya namaatii jiruun biyya namaa kun ilmaafillee hojja nama baaftee karaa karatti agartee nama jiraachifti. Tarii osoo badhetti ka argu taate isinis nan beektu anis hin beeku waan saniif anaaf isinis rifannee jirri jechuudha. Mudannoon guddaan tokko kana. Daawwattoota kiyya akkuma abbaan kiyya isiniif himetti mudannoon anaa fi abbaan kiyya qabnu mudannoon kana. Anillee bakka abbaa kiyya kana jechuun nama biraatiin eegamalee abbaan kiyya akkam akka jiru hin beeku baay'ee suuraa isaa barbaadaa ture. Abbaan kiyya akkam akka ta'e hin beekne daa'imummaa waan nugatiin biraa deemeef haaluma jireenyaatiin jechuudha. Hayi daawwattoota keenya mudannoon kenna kana jechuudha. Akkasuma mudannoon kenna kabiraallee itti fufuuf mala. Hayi gaafii lammaffaa biyya galuu yaada qabdaa. Arfaffaan isin abbaa keessanii meeqaffaadha? Anemo ana kuma dura isinii himan abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaaf illee anuma tokkicha qaban jechuudha. Anumatu duraallee kabiraallee hin jiru anuma jechuudha. Dhalaaf dhiiratti illee waan jiran kanaaf ka wannummaan isiin agartee isii tana isaan irraa fudhatanii fi sa'idoo maali isiin jettuuf waan akkanaa kana jechuudha duraan ibsee jira. Ayya daawwattoota keenya baay'ee galatoomaa Karimaa Bintuseen baay'ee galatoomee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Salama keessaniif abbaan kee Yaman eenyuuf himamee jira? Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee isii waliin ijoollee 5 qaba jechuudha. 3 dhiira takkaallee mucayyoon agartee ni jetti jechuudha. Tamakkisiitti durba 5 qaba jechuudha. Dhiira 3 dhalaa 2 isii waliin. Kiyya hangam Roozaa jaallattaa? Rabbiin ogeessinaa dheeressu. Roozaa haga jaalladhu ka agartee Roozaa aynaa hedduu jaalladhaa. Tokkoffaa akka ilmaatitti, lammaffaa akka obbolummaatitti, sadaffaa akkuma hiriyaatitti waa hundaafuu caalchisee waa hunda caalaa hin jaalladha jechuudha. Ayyee baay'ee takka galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkoffaa biyya galuuf isin deebisnee jirra. Lammaffaan jaartiin tee biyya yaadde biyya yaadde jedhanii yaadu waan ta'uugaa. Gaafii tokko akkanuma bireessituudha dhiifama daawwattoota kiyya. Roozaa habiibtii baay'ee si jaalladhaa baay'ee si kabaja faazarii kee baay'ee bareedanii obboleessa kan hangafaayoo jedhanii wanni jiru ayyee baay'ee takka galatoomee sun jira. Ayyee gaafii biraa tokkoffaa abbaan eenyu isiniin jedhanii? Ana kanaan jedhan abbaa Muniiraa naan jedhani isittu na hangafa jechuudha. Ka ittiin isin beektan Roozaa tuub jettanii abbaa Muniiraa abbaa Roozaallee jechuu hin dandeettan homaa rakkisaan qabu.
Ay gaafii lammaffaa isin deebi'ee jira roozaa meeqaffaadha jedhe akkuma jedhame ani awwaala waan ta'eef isin deebi'ee jira. Sadaffaa yeroon meeqa isin waamti yeroo maqaan isin waamillee isin maqaan isiniif deebi'eetiin jira daawwattoota kiyyaa roozaan haadha moo abbaa fakkaatti. Roozaan haadha isii fakkaadha moo ummatii fakkaadha jechuudha. Bakka kanatti kaa'anii amma akkana fakkaatti wal bira jirra. Isinummaa murteessaa garuu hedduu isin haadha irra fakkaatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin tokkoffaan iddoon dhaloota keetii eessa? Ani bakka inni itti dhaladhe Oromiyaa Baalee Roobeeti. Bakka inni dhaloota kiyyaa immoo Dambal Misraa jedhama magaalaa. Achuma jechuudha. Haadhaa fi abbaa kee yoo quba qabdaa? Kana ana qofa osoo hin ta'in itti ka gaafatan fuullee gaafachuun barbaachisaadha maali namni haadhaaf abbaa fi yoo quba hin qabaanne namaatiyyuu jechuudha. Dhiira ta'ee dhalas ammas kaasumarra deebi'ee dhaamuuf haadhaaf abbaa ofii agartee haga isaan lubbuun jiran haga dandeettii qaban takkaan waan biraa yoo dhabaniitiin hin jedhan telefoonan gaafachuun dirqamanurraa eeggamu ilmaan namaati jechuudha. Quba qaba. Guyyaa tokko yeroo tokkollee irraa fadheen beeku jechuudha. Abbaan Roozaa yoo miyyoo tana kaadhi madde akkam jettaa? Haalaan bareeda. Nama tokko qofaa miti nama hedduudha nama amala qabu nama dalagaa agartee bareedaa qabu namoonni jaalata jechuudha. Anis bakka gaariin waan jaaladhuuf namni gaariin agartee amala gaarii dandeettii agartee bulchuu dhalaata akka bulfatuu danda'u akka dhufu taate homaa rakkoo tokkos hin qabu. Ammas hedduu namni na gaafata biyya amma keessa jiru biyya jiruu baqaa kana keessatti agartee anis kaaga hedduu heerumsiisuu hin barbaanne ammas yoo UNHCR jala jirraa. Narra guutamtee jirti yeroo gabaabaa keessatti inshallah biyya guddoollee deemuun ni mala kanumaaf suuta jedhe malee rakkoo biraa hin qabu. Okay, Rose, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa Roozaadha. Isin Roozaa loltan abbaan koo na gorsa maaliif Roozaa loltanii? Anis ni gorsa namni tokko gorsa bira yoo guutu tareetiin hin jedhee loluu ni mala. Ni lolaan malee immoo agartee garaan hin loluuni malolaan jechuudha. Ilmoo abbaan ilma ofii ni malolaan ilma gorsa jechuudha. Ka gorsa bira taree diqqashee wanni biraa rakkoon takka hin jiru wanni irratti loluuf. Ka gorsa bira taree diqqashee lolaan malee rakkoo takka hin qabu loluun hedduu. Hedduu naan loltu? Hedduu lolu. Naan lola daawwattoota kiyya. Tamam Rooza maashaallah rabbi umriis na dheeressu. Gaafin koo abbaan kee erga isiniif deebi'ee jira. Shaayii dhugaa bakka inni jiru hin beekne. Biyya dhaabbitti kan namni tokko agartee ilma namaa tokko bareeddeef akkanumatti ilaalaniituma yeroo ammaa kana keessatti yookiin natti heerumsiisaa osoo hin ta'initti hiriyyee walii qooddee rakkoo hin qabu. Waa Roozaa yoo heerumsiistee biyyatti moo biyya Yaman keessa heerumsiisuu fiita? Ani yaadni kiyya kaattee heerumsiisuuf deemu hiree biyya alaa waan qabnuuf biyya alaatitti agartee achitti heerumsiisuu barbaada. Biyya Yaman keessatti jiruu baqaa keessattis hin heerumsiisu. Biyya keessattis agartee nasiiba isiitii yoo akka tasaa ka biyya galu taate biyyatti heerumsiisuun ni mala garuu biyya baqaa keessatti hedduu waan ulfaataa waan ta'eef heerumsiisuu hin barbaanne jechuudha. Maqaan Arabii dubbisuun beeku warra maqaan keessan Arabii ta'e assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamata keessanii wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah rabbii waliif isin haa dhiisu. Roozaa gaafin kiyyaa kun gaafii kiyyaa natti fakkaate. Roozaan kana dura heerumti moo ganaa heerumti? Ani daawwattoota kiyyaa isiniif himeetiin jira. Heerumeetiin jira akkuma gaafii deebiiwwan irratti ayyaam shawmu warra shawza irratti isin hime. Ani heerumee jira gabaabumatti heerumeetiin jira. Isin jira daawwattoota kiyyaa. Warri na gaafattan asumaanuu dhagaa warri na fuudhuu barbaadanillee ani heerumee jira jechuudha. Ayo daawwattoota kiyyaa gaafin abbaa kiyyaa kan isin qabdan isiniif dubbisee xumureetiin jira garuu gaafii biraa kaanillee isa gaafadhutu jira daawwattoota kiyyaa seenaa isaa akka nuuf himu asumarratti waliin dhageeffannaa kun gaafii namni nama gaafate gaafii ani isin dhiyeessuuf dhufe jechuudha.
kanafaa caaluuf ammala akka isinillee baay'ee takka galatooma gaafii kana abbaa kiyya gaafachuu fi warroonni isin dhiisillee dhiifama isin jira dhiifama guddaa ani gaafii abbaa kiyya gaafadhus anis kamataa kiyya hin qaba akkasuma daawwattoota kiyya haga xumura akka nufaana turtan isinin jedha. Hayyee ani immoo gaafiin kiyya kasi gaafachuu dhufe jechuudha. Isin jedhaan kaamarraa isin jedhaa gama isin jettan isin jedhuun isin jedhaani. Hayyee erga biyyaa baatee haganaa waggaa haganaa jettee himti daawwattoota kennaa. Aadaa fi abbaan kan kee si maliin qabanii sababni hin dandeettillee haala siyaasaati jettee. Hayyee ammata kana guutuu akkamiin obsiiti? Akkamitti haadha mana keetii dagattee haadhaa fi abbaa kan keessan kasii tokkocha qaban kana maaliif dagatte? Gaafii kiyya isa tokko faati. Bareeda wanni nama umrii kiyya guutuu. Akkuma agartee hordoftoota roozaatu jechuudha maamiltoota keetiif ibsi jechuudha. Namni biyyaa ba'e tokko haala aynaa lamaan turuu danda'a. Tokkoffaa ka siyaasaan ba'e siyaasaan sun agartee haga mootummaan sun gara bu'uutti galuu hin danda'u. Lammaffaa kan dalagadha jedhee ba'e har'a boruu keessa namni ilmi namaa kun turuu ni danda'a. Tokkoffaa biyya xixiqqashoo tana keessa namni jiru biyya akka Yaman fa'a biyya akka agartee onnaman kaafne jechuudha. Maaliin galaa keessa turuun ni mala. Boodarra tura keessa aga turanuu irraanfatanii bakki biyya ta'an sana agartee jireenya godhatanii jiraachuun ni mala. Kanattuu isin irraanfachiise malee dirqama jiruuti malee jibbaa miti hin jedha. Hayyee kanaaf dagattee umrii keenya guutuu aadaa ummaatii yallee achitti gatte jechuudha. Hayyee ummaatii tana dhugaan itti deebi'uu sammuu dandee kan siyaaddi. Moo hedduu fuutee kana moo jiraachuu feeta moo ummaatii tana deebi'uu feetaati. Daawwattoota kiyyaafillee himu. Kun haalaan salphaadha. Ummaan ta'e akka gaafa ani biyyarraa deeme jechuudha. Isin xixiqqashoo biraa deeme isin guddiftee yoonaan isin eeyde ka achirraa hin deemin ka hin heerumin kun gaafii nama gaafachiisuu iyyuu miti. Itti deebi'a jechuun duraanillee wal dhabnee hojjaan hin deemne haala yerootti hojjaan nu oofe malee haalli naamijaayee haalli biyya keessa jiru kun haala nagayaa taanaan itti deebi'uun waan duubatti na deebisu hin qabu ammallee wallumaan jirra jechuudha waan hojjaan baan hin qabnu wal dubbifna jechuudha nama galgala. Hundaa'u inshaallah galuufillee akka inni galullee abdiin qabna rabbiin nagaan hundaa'u waliin nu agalchuna aganuma abbaa kiyyaa wanni irratti isinii baasee si wajjin bobbohaaraa jeetiin dhufe ani gaafii biraa qabaattee narraa isa qabaattee daawwattoota kiyyaafillee himtee kalas. Gaafiin biraa wanni sirraa qabu tokkollee hin jiru yoo agartee jiru biyya namaatti jechuuf agartee isin gate yoo isin kagatullee taatee ammas rabbii walitti nu fide isin tuni jechuudha. Amata dheeraa egaa jaan turreetiin hin jenne akka tasaa telefoona waliin baane ana barbaacha jecha baaraan natti dhufte jechuudha. Haa galatoomtu. Akka dhiiraatitti agartee na barbaachuu dhuftee rabbii waliin nu geessee walitti nu fidee jira rabbiin umrii waliin nu haa kaa'u du'aa nu godhaa isin hin jenna. Kanarraan kan ka'e isiis tanas agartee waan isin dogongora qabdus barreessaa fi waan isin sirreeffachuu maltu sirreessaa fi anas agartee gaafii biraallee kanarraa qabaattan taate ammas itti fufa jechuudha. Takkafaa waan ani isinii dhaamu jechuudha ilmi namaa tokko eega biyyaa ba'eetiin hin jedhe jiruun baqattummaa ilmoo nama gachisiisaa haadhaaf abbaa ofii nama gachisiisaa. Ittillee deebi'uu dadhabneetiin hin jennu wanni biraa yoo ka dadhabnu taate telefoonaan illee taatu akka inni irraanfannee haala haadhaaf abbaati jechuudha ilmi namaa ka afaan kenna beeku jechuudha. Haadhaaf abbaan kun qaaliidha jechuudha hin argamu lama namaan deebi'u. Tokkotti masanii agartee akka du'aa nu godhan bakka jirtanitti haadhaaf abbaa keessan hin irraanfattina jireenya keessan bareedaa kataatus taate fokkataa kataatus taate agartee haadhaaf abbaa keessan amaanaa isinitti dhaamadha. Achirraa wanni na gaafatte yoo ka jiraattus taate qophiidha ammas jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha. Hayyee micoota akkatti sootirra nagaa naan jee roozaa akkamitti diraamarra gadhiistee roozaa jaalateetu maal dhiistee moo jibbitee dhiistee akkanumatti akkamitti diraamaa isitti lidduu kan akkamitti gammaddaa? Bareeda gaafii bareeda. Diraamaa jechuun barsiisaa. Diraamaa wanni namni dalagu kun waan biraa osoo hin tanitti haala namarra ga'e tokko namni diraamaa ta'ee sirba ta'ee sirbis akkasuma waan namarra ga'e tokko namni sirba malee waan namarra hin gahin tokko agartee sirbu. Diraamaa jechuun haalaan bareedaa nama faamutti jechuun nama beekutti an diraamaa mataa kiyyaanuu ni jaaladha. Isin agartee namni diraamaa dalagu seenaa namni qabu waan namni bira taree gocha namarra ga'ee dalaga malee waa'ee biraa hin dalagu jechuudha.
isin kun kennaan kun agartee rabbiin kun wagguu nama uumu tokko ka sirba baasuuf fedhu jira tokko ka diraamaa baaseetiin agartee waan kan agartee itti fufu jira yaada isaati jechuun yaada ilma namaati. Diraamaa jechuun rakkoo takka hin qabu ilmi namaa tokko diraamaa wagguu dalaguun agartee naamusaan kabajaan agartee yoo jiraate dalagate taarika malee waan nama raga'e malee waan biraa waan hin taaneef kanumaaf itti dhiisee rakkoo waan hin qabne jechuudha. Ammas diraamaa namni dalagu kun haalaan maamila barbaada jechuudha. Namni sun agartee waan isarra ga'ee dalaga malee waan isarra hin ga'in hin dalagu kanumaaf itti dhiisee jechuudha diraamaa. Hayyee galatoomii diraamaa ittiin adiisuu keetiifillee daawwattoota kiyyaa baay'ee takkaan galatoomfadha. Kalaas xumurra jiranatti fakkaate ogeessi kaameraa Sa'id Bayaan akkuma beektanitti kan waraabaa jiru isaa jechuudha. Nutillee kun haasaa keenya geeffannee jirra. Haganuma si wajjin bu'aarraa jennetiin dhufne kalaas assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Baga jiraattan bakka hundatti nageenya gaarii isinii hawaa rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu. Inshaallah jireenya baqataa keessa ka jirtaniif ka biyya keessa jirtanillee biyyallee rabbi nagaa nu haa godhu. Ka jireenya baqaa keessa jirtanillee agartee rabbiin biyya teenya nagaa nu haa galchu galatoomaa isin jaaladha jechuudha. Gaafii biraa qabaattan ammas an qophiidha. Nagaatti jechuun maal wanti biraa wanta fedhe.